Siree irratti hin danda'u jennaan abbaa manaa koollee ni caalanaan jette hiriyaan koo. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti barnoota kiyya kutaa 1 hanga 12tti maatii koo harkatti baradheen ergan xumuree booda qabxiin maatirikii naaf dhufee mooraa yuunivarsiitii seeneen gargaarsa jaalallee kootiin baradheen hin xumuree seenaa gaarii qabaadheen yookiin immoo gochaa gaarii waantan hojjedheef isinitti dubbachuu hin dhufne haa ta'uutii garuu balleessaa nani balleesse keessumaa dubartoonni deebitanii akkam balleessineef obboloonni koo dhiiraa immoo duuba keessan dubartiin haati manaan keessanis taate jaalalleen keessan maal akka haasoftu maal akka dubbattu akka beektanii fi dhumarratti hundumti keessinuu gatii ani argadheen akka sinirraa baratan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Hariiroo jaalalaa kan hin jalqabe ganama kutaa 8 yeroon baradhudha. Kanaaf immoo dabarsee kan na kenne bifa koodha. Hariyoota koo keessaa addatti ijoollee dhiiraatiin ilaalama. Nan jajamasi kanan dhaladhee guddadhee magaala aanaa keessatti waan na ta'eef tarii akkuma na waliin haasa'aniifillee kan hin eeyyamu hojjettoota mootummaa yookiin immoo barsiisota yookiin immoo namoota dhaabbata miti mootummaa NGO keessa hojjetanii waliinidha. Keessumaa baran kutaa 9 baradhu yookiin immoo baranittiin kabaja kiyya dhabe hojjettoonni NGO World Vision jedhamu keessaa hojjetanii 2 anarratti walitti bu'anii kan kootii natu fuudhaatiin jechuudha. Lamaan isaaniittiyuu otoon beekiin baay'eetti siqeera. Keessumaa inni tokko dursee taabileetii yeroo sanatti baay'ee qaalii ta'e eenyullee magaala keenyaa of harkatti hin qabanne taabileetii miti moobaayiliin iyyuu nama hedduu harka hin jirre naaf kenne. Bakka inni taabileetii sana naaf kenne ani immoo isumaaf durbummaa kiyya kenneera. Hariiroon keenyi baay'ee hamaa ture. Yeroo sanan ilma dhiiraa baree booddee irratti inni kun yeroo jijjiiramu inni walitti bu'aa ture anatti darbee hariiroo jaalalaa isa waliinis uumuu jalqabeen ture. Haa ta'uutii garuu lamaan iyyuu hanga magaala aanaa keenyaa keessaa jijjiiramanitti malee hanga dhumaatti na barbaadanii hin turre. Kuni kan naaf gale inni lammataa yeroon kutaa 11ffaa baradhu maqaa hedduu maqaa isaatiin erga na xuffisee booda na dhiisee yeroo inni deemudha. Otuu dursitee hiriyaa koo waliin hin baane ta'ee anatu si waliin gaa'ela dhaabbata ture. Amma garuu irraa hafaa hiriyaa koo haaloo kiyyaaf bahadheera gaa'elaaf garuu sin barbaadu naan jedhee na dhiisee deeme. Yeroo sanatti dhiirri hedduun gaaffii jaalalaa naaf dhiyeessaa waan na tureef na dhiisee deemuunsaa hagas mara natti hin dhagahamne. Maatiin koo garuu to'annoo isaaniin ol bahee waan nan tureef yeroo sanatti otoon heerumee baay'ee isaanitti tola ture. Anillee akkanuma kutaa 10 booddee heerumuun fedhan ture. Haa ta'uutii garuu carraan ijoollee kana lamaanii na darbee. Mindaa guddaa argatu konkolaataadhaan deddeebi'u yoo konkolaataa hin qabanne ta'e immoo motora yookiin immoo dogdoqqeen magaala keessa naanna'u. Magaalli aanaa keenya xiqqoo waan na ta'eef akka nama addaa nama barateetti ilaalamu. Dubartiin hedduullee isaanitti heerumuuf fedhii guddaa qabu. Haa ta'uutii garuu ana dabalatee dargaggoonni kun lamaan ijoollee dubartootaa hedduu goyyomsanii kabaja durbummaa isaaniitti taphatanii deemanii hunduma keenyiyyuu ni sifuuna jedhaniiti nuttaasaa bahanii. Mooraa hojii isaanii keessa garuu kan seenuu danda'u eeyyamamee fi ana qofaa ture. Bakka ciisichaas achi keessaa bahu. Gurri abbaasaaf ormada jedhama mitiire. Kana hunda garuu kan ani dhagahe akka isaan hurreessitoota durbummaa aanaa keenyaa ta'an erga isaan magaala keenya gadhiisanii bahaniiti. Ilmi dhiiraa afurri isaa otoo hin dhagahamin kunoo aanaa tokko wal geessisuu danda'a. Intalli dubaraa garuu miila tokko tarkaanfattee jennaan maqaa 9 argatti. Dhiiraaf gootummaadha, dubartiif immoo kashlabbummaadha. Maarreegaa 11 ergan fixee booda sanuu karaa maatii kiyyaa jalqaba dhagahamee maatiinsaa natti siiqanii nama gaarii akka ta'e mucaa biyyasaa fuudhuu akka barbaadu bareedduusiin akka filate jechuun maatiinsaa gurra koo gogsanii warri koollee akka mucaa kanaaf darbeefiitti mana keessa tokko jedhanii haasa'uu eegalanii booddee irratti innumtuu gama sooshaal miidiyaatiin na
dubbisee na haasofsiisee barnoota xumuree hojii qabatee hojii sana dhiisee hojii dhuunfaa keessa akka jiruu fi yoo rabbi jedhe haala gaariirra akka jiru nattaasa'ee. Dubartiin gurra ilmi dhiiraa immoo ija quufa jedhama mitire manaatii maatii koo diidaa obboloonni isaa sooshaal miidiyaatiin immoo inni gurra koo yeroo na quubsan yeroon kutaa 12ffaa baradhu tole jedheen jaalallee isaa ta'ee si'a lamas mana maatii isaatti dhufee na argee wal dubbisnee isaaf ta'uu kiyya natti mee yeroo inni deemu waa'ee barnootaa kiyya haasa'uu jalqabne. Kanaan innis hanga dhumaatti sin barsiisa kaayyoo keerraa duubatti sin deebisu naan jedhee. Qubeelaan keenyi garuu maatiin keenyi eeyyamanii qormaata maatirikii kutaa 12ffaa akkuma raawwadhetti taasifame. Kanaan egaa kan saan ta'e mooraa yuunivarsiitii anaatiin dhaqqabee bakka inni jiraaturraatii baay'ee fagoo miti. Konkolaataa ni qaba. Guyyaa 3ttis torbeettis dhufee wal argina. Wanta rakkadhu tokkollee hin qabu. Mataa koorra darbee hiriyoota dormii kootiif karaa maallaqaa bakka rakkatanitti ani jira. Haa ta'uutii garuu jireenya mooraa yuunivarsiitii keessaa yeroon ilaalu heerumuun koo nama kanaatiif kaadhimamtuu ta'uun koo baruma kana nagaabbisiisuu eegalee. Hinuma nagaabbisiise malee wantan darbee godheeru garuu tokkollee hin qabu. Abbaa manaa kootiif ergan takkaa abbaa manaa jedhee hanga dhumaatti amanamuun barbaada. Baay'ees isan jaalladha. Dubartiin dhiiruma godhuu fi jaallatti mitire anis wanta inni naaf godhuuf nan jaalladha. Argatanii jaallachuu jechuudha. Baay'ees waliif taanee waggaa 3 baradheen nan eebbifame. Eebba koo booddee cidha baay'ee ajaa'ibaatiin anaaf inni wal fuunee mana inni gaa'ela keenya dursee ijaarrate keessa jiraachuu jalqabne. Mana ijaarrateera konkolaataa manaas ni qaba. Yeroon itti heerumu ijoollee fakkaata. Haa ta'uutii garuu sammuunsaa sammuu nama guddaati. Hangafoonni isaa hin heerumne yookiin immoo hin fuune kan waggaa 30 olillee ni jiru. Yeroo sanatti jechuu kootiin isaatiin ni ariifatte jedhani yuunivarsiitii irraa eebbifamee waggaa 3 keessatti seenaa gara biraa keessa jiran. Marree gaa'elli keenyis bareedaa dubartiin kamiyyuu kan feetu gaa'ela ajaa'ibaa ture. Silaa waggaa 3 jaalalaan bakkeetti waliin turreera mitire kallacha da'umsatti seenee maatiin koos daa'imman irraa barbaadanii ulfaa'een rabbi na gargaaree ilmoo dhiiraan daheefi kanan jiraadhu maatii irraallee fagaadhee waan nan ta'eef hiriyaa dubartii qabachuun dirqamadha. Namuma waliin haasa'anii jechuu kootiin bishaan qallatte bishaan furdatte jechuuf namni nama barbaachisa mitire. Kanaan dhalootaan namoota naannoo koo kan ta'an sadarkaan umurii keenyaallee garaagarummaa guddaa kan hin qabne ijoollee dubartootaa gaa'ela dhaabbatan 2 waliin magaalaan jiru keessatti baay'eetti wal barree walittis dhiyaannee waa'ee mana keenyaa waa'ee gola keenyaas walitti haasa'uu waliif kennuu walirraa fudhachuu jireenya hawaasummaa jabaa ta'e baatii muraasa keessatti waliitiin dhaabbannee lamaan isaaniiyyuu gaa'ela godhatanii isheen tokko ijoollee 2 isheen tokko immoo reefuma daa'ima tokko akka koo godhatteetti. Maarreegaa dubbiin kan eegale bakka hiriyyummaa kanatti. Abbaan manaan koo hojii kan argate hojjeta. Ni hojjetama kan jedhame caarrataa dorgomurraa kaasee hanga gadi bu'ee mana kireessuu akka faddaalaa ta'ee gidduu namaa deemuu ariifannaatiin hojii kamiyyuu harkaan kan tuqudha. Manas lafas ni gurguraa ni gurgursiisas. Konkolaataa guddaa hanga xiqqaatti ni gurgursiisas bitees ni gurguras. Meeshaawwan ijaarsaa simintoo sibiila maashinoota ni kireessa ni bita ni gurgurasi. Eeyyamanni of harkaatii hin qabne hin qabu. Garummoo mucaan kun ofiisaatu ijoollee fakkaata. Umrii kanaatiin maaltu wanta hamma kana barsiise jedhama. Hin taa'u hin dhaabbatu fiigaa oola. Hedduun nama isatti inaafu harkisaas milkii qaba. Bakka tuqeti milkaa'ee deebi'a. Darbee obboloonni isaallee saffisa isaa kanatti baay'ee itti inaafu. Maallaqa inni kennuu isaattis harka waan isaan hin hanqisneef kan isaan walitti bu'an nuuf kennamuu dideen otoo hin taane abaluuf irra caalchisee maaliif kenneetini. Yeroo mana dhufu yookiin immoo manatti galu hojjettuun mana koo uffata miiccine kaalsii hin miiccine wanti xuraa'aan fuuldura isaa jira taanaan ammuma uffata isaa jijjiirratee hunda ishee miicee qixeessee qulqulleessee lafa kaa'a. Nama taa'u hin jaallatu. Hojjettoota hedduu harka isaa eeganis of biraatii qaba. Jala
jalasaa kan deeman odeeffannoo kan kennaniifi jechuudha. Bilbilli isaa ganama za'a tokko hanga galgala za'a afuriitti boqonnaa hin qabu. Giphii isaa sadii keessaa dabareedhaan xirr jechaa oolti. Maarreegaa baay'ee biizii waan ta'eef manaafillee boqonnaa inni qabu galgala duwwaadha. Akka fe'e yoo ta'e immoo hojiin akkamillee toosatti baay'ate mana isaatiin ala bakka biraan bulu. Halkan za'a torbatillee oofee bakka jiru dhufa. Anis akka inni bakkee biraa bulu gonkumaa hin eeyyamuufi bakka deemu hundumaa immoo na beeksisee deema. Anaaf miti maatii kootiif warqeedha. Wanta isaan barbaadan isaan anattis isattis himanii otoo hin taane yaadee beekee godhaafi. Obboloota koofillee jechuudha. Obboloota koo hundumaa isatu hojii qabsiise yoon jedhe soba natti hin ta'u. Hunduma isaanii isatu hojii qabsiise. Godinuma tokko jalatti hundi isaanii argamu. Maarreegaa bakki dogongora koo hiriyoota kiyya birattidha. Ani wanta inni godhu cimina isaas laafina isaas wanta ani hiriyoota kootti hin dubbanne tokkollee hin qabu. Icciitii mana koo hunda dabarseen isaanitti kennaam. Hiriyaan koo isheen tokkollee akkanumadha. Abbaan manaan ishee barsiisaadha. Mana barumsaa haayiskuulii, mana barumsaa ispoortii, mana barumsaa kompiitaraaf afaanii bakkeewwan sadan kanaatii barsiisa. Isheenis akkanuma waa'ee abbaa manaa ishee icciitii gola ishee tokko otoo nafiin nutti haasofti. Isheen tokko garuu hiriyaamti keenya jechuudha. Waa'ee abbaa manaa ishees haa ta'u waa'ee gola ishee waa tokko nutti himtu. Kan keenyas akka isheetti himnu gonkumaa hin barbaaddu. Abbaan manaan ishee barsiisaadha. Bakkuma tokko barsiisa. Isheen immoo oolmaa daa'immanii keessa hojjetti. Galiidhaan lamaan keenyaa gadidha. Waan tokko tokkos ishee gargaara. Akka waan miidhamtee jiraatuttis yaannaam. Sammuus waan tuqamteettu takka takkaa nutti fakkaata. Hiriyaa koo ishee kana waliin akka waan isheenis ta'e abbaan manaan ishee dadhaboota ta'etti yaannaam. Oduu keenya hundumaas isheetiif hin qonnu. Isheen garuu haasoon isin haasoftani kuni bor gaa'ela keessanitti gufuu akka hin taane jettee nutti haasofti. Nu akeekkachiisti. Darbitee immoo nu gorsitisi. Akka gowwaatti wanta ishee ilaalluuf har'ammoo barra akkana nuun jette akkana naan jette wal jenne muudii fi gudii irratti qabannaam. Ani hiriyaa koo ishee kanatti uffata paantii abbaan manaan koo har'a godhatee ba'ee illee otoo nafiin isheetti himaam. Jedhee mana keessatti yoo qufa'e hiriyaa kootiin kan hin dhoksu hin qabu. Kana godhe, kana bite, kana gurgure, abeet kanammoo maaloo sanammoo jedheen kanan itti haasofne waan tokko hin qabu. Hojjettuu manaa har'a galchina borbaasna, har'a galchina har'a borbaasna. Hojiin keenya kanumadha. Isheenis waa'ee abbaa manaa ishee jireenya fooyyee hin qabne yeroo hunda akka ishee jiraachisu hojii fooyya'aa akka barbaaddu yeroo hunda natti haasofti. Yeroo ta'e gosa hojii ta'e hojjechuuf yaaddee anis maarree abbaa manaa kootti siqiitii siyaa gargaaru jedheen afaan kootiin hiriyaa kiyya kana ittiin dabarse. Dubbii keenya keessatti jireenya kooti parsantii 100 naafti. Uffata ani bitadhe isheenis dirqama bitatti. Meeshaan ani mana keessaa guuttadhe liqeeffatte illee haa ta'u ni guuttatti. Wanta abbaan manaan koo naaf godhe kokkee qabdee abbaa manaa isheen guuchisiifatti. Abbaan manaan isheellee galii gaarii bakka sadiitti argata. Haa ta'uutii garuu mana kiraa fi garaa isaanii irra hin darbu. Daa'imni isaanis kanfaltii mana barnootaa irraa eegama. Suni jira. Kan koo garuu hedduunsaa irraa hafaadha. Maarree hojii kana sababa godhachuun abbaa manaa kootti bilbiluu ani saala mijeessuu fi maal ta'a yoo gargaarteen maal ta'a jireenya ishee yoo fooyyeffatte jechuun qulqullummaan abbaa manaa koon kadhadhaa. Innis tole haa ta'u jedhee ishee gargaaruuf seenee. Haa ta'uutii garuu hiriyaan kiyya kun waa'ee isaa wanta ani isheetti himu isheenoo akkasiin jette jechuun mataa abbaa manaa koo saaqqattee qalbii isaa keessa seente. Kana qofaa miti. Waan hin taane waa'ee abbaa manaa koo dadhabina isaa tokko lamaan isheenoo akkasidha siin jedha. Atoo akkasidha jedhanii dhuguma akkasidha. Diidaan yeroo laalamne akkanan fakkaattu. Ati ijoollee miti hin qaamtu. Hin dhugdu araadan qabdu maaliif kana gootare abbaan manaan koo iyyuu akkasidha jechuun sammuu abbaa manaa koo keessatti hir'ina akkan qabaadhu hiriyyaan koo uumte. Yeroo sanarraatii kaasee wal arguun haala hojii eegalte sana abbaan manaan koo karaatti argisiisu eegale. Finfinnees hojiidhuma kanaaf wal qabatanii deemu. Finfinni nurraa fagoo miti. Haa ta'uutii garuu Finfinne oolanii galuun daandiin konkolaataarra konkolaataan waan baay'atuuf guyyaama tokko namatti fudhata. Jireenyi isaanii jireenyi keenyi kana ta'e. Kanaan anis amaneen otoon jiru guyyaa tokko waa'ee jabinaa fi laafina dhiiraa otoo haasofnu ani abbaa manaa koo
kootiin dur malee amma badaa miti sireerratti hin jedheeniin. Kan nama ajaa'ibu otootti yaadiin dubbiin laphee namaa keessaa baatu dhugaallee ni tufti. Hiriyaan koo kun arraba guutuudhaan dhiisisallee abbaa manaa koollee harka meeqa caala jettee natti haasofte. Kuu jedheen akka nama darbatamee bishaan keessatti kufee na wareeree morma ishee battaluma hudheen qabee hiriyaan keenya nu waliin jirtu maal haasa'aa jirtu nadheen quuftu jettee nu arrabsite. Nuti garuu haasoo hin taane ani morma qabeen ajjeesuuf ka'eera. Mana hiriyaa keenya kanaa ture. Hiriyaan koo du'uuf sagaleen yeroo ishee hanqatu isheen nagaan gidduu keenya seentee walirraa nu qabuuf yaaltus humni ishee gahaa ta'uu dide ani ajjeesuuf hokkee ishee qabeen edaa'ati. Abbaa manaa koon irratti gaaduuf hojii jettee natti seentee edaa'ati kanaafi jedheen ajjeeseen hin oole. Dargaggoonni lama dhufanii irraatii na qabanii isheenis bakka hedduu fuula keessa na boboccoqxeetti. Ani boboccoqamuu miti ajjeesuman barbaade itti na dabarsaan jedhe. Dargaggoonni itti na dabarsuu didanii bakka isheen na muccorte dhiigallee dhangalaase. Gara mana kootti deebi'een abbaa manaa kootiin lammata ija kee arguun barbaadu deemiitii dhaqii ishee fuudhi jedheen ofirraa gaggeesse. Daa'imni wanta na bira jiruuf jaarsummaa si'a 2-3 dogongoreera. Bakka ati naaf kennitetu jireenya keenya kana godhe. Hiriyoota kee biratti na tuffata. Akka nani fedhii kee siin guunne akka nani hojii koo malee siitiin garagaleen ilaalle gootee na ilaalta. Wantan dubbatamne hedduus dubbatteetta jechuun naaf deebise. Kana qofaa miti. Mana keessa wanta noluuf hojiillee waan hin hojjenneef yeroo hunda mana taa'een sammuun koo abbaan manaan koo yeroo dhufu haala kamiin akkamiti akkan waliin ciisu yaada. Sammuun koo kanaan qabameera. Inni garuu yeroo dhufu wanta nani barbaadu akkan barbaadutti naaf hin godhu. Fayyaa godhu naan jedhee narraa galagalee rafa. Jibba naaf hin qabu. Hir'inni kun garuu mana koo keessatti mul'ateera. Yeroo nani argadhu galgala qofaadha. Sanbatallee inni boqonnaa hin qabu. Ani garuu baay'een isa barbaada. Humni isaas dadhabaa dhufeera. Yeroo sanatti jaarsana ta'e. Wanta kana jaarsarratti hin dubbadhe. Kanaan innis egeree daa'ima koof egeree keef jedheen fiigaa ture malee otuun mana oolee otoon hojii hiikee akka kee akka dhiira kamiyyuu yaada sagaagalummaadhaan hidhamuun dadhabu. Ani gama kootiin dogongoreen wanta kana raawwadhe. Gochuu akka hin qabne nan beeka. Haa ta'uutii garuu sammuudhaan akkas miidhameen hiriyoota kee biratti dadhabaa ta'ee mul'achuu gonkumaan barbaadu. Ati hiriyoota keef dubbatte. Hiriyoonni kee immoo dabarsanii namoota biraaf haasa'u. Ani dhiira. Mana kana kan dhaabe anadha. Siinis kan jiraachisu ana. Dadhabaa jedhameen tuffatameen jiraachuu korra ishee waliin cimaa ta'ee argamuuf waan dhiirri godhuun waliin godhe. Hin sobu sin haalu. Dhiifama garuu sin gaafadha jedhee takkaa 2-3-4 karaa jaarsaa, karaasaa, karaa maatii koo dhufe. Ani garuu balleessaan hundi kan koo ta'uu yerooma sanillee otoo naaf galu lakkin jedhe. Hiriyaan koo isheen qulqulluun ani siin hin jenne. Icciitii kee hanga dhumaatti isheef qooduun keessan kanarra nama geessisa jettee na komate. Gariin firoottan koo warri dubartoota dhiira akkanaa waliin akkamiin jiraatta? Kun si jalattidha. Ija keen alammoo waan baay'ee gochaan oola. Abaluu waliin wanta isaan naan hin jenne hin jiru. Anis dhiifama gochuurra wanti hin qabu addanaaf qoodamee adda bahuun qaba jedheen nan murteesse. Waliigalaan gaa'ilaan waggaa 3 qofa erga waliin hin jiraadhee wanta inni qabu adda qooddadheen wanta inni horate hunda lamatti hiradheen isarraatii addan ba'e. Otuu gadduu narraa adda ba'e. Hiriyaa kiyya sanaatiif dubbiin nu gidduutti uumame isaatiin hin hanqanne abbaa manaa ishee jechuudha. Inni garuu otoo isa biran gahiin akkuma nu gidduutti lolli kun uumameen miila isaatti kuftee balleesseera. Si waliin jiraachuun naaf hin ta'u. Yoo barbaadde na ajjeesuu, yoo barbaadde narra deemuu dandeessa. Karaa namaa dhageessee dhuftee na ajjeesuu keerra arraba kootiin dhagahiitii na ajjeessi jettee mataa isheen itti matte. Guyyaa sanaaf dhahee harka isaarratti duutee oolte. Haa ta'uutii garuu baatii 4 booddee jaarsi gidduu isaanii seenee gaa'elli isaanii deebi'eef. Har'a ilmaan 3 horatanii waliin jiru. Ani garuu abbaa manaa koorraa qabeenyaan qooddadhe miiliyeenaan kan lakkaa'amu dafqasaa kan ta'e waggaa 2 keessatti eessaan bahee eessa akka inni dhaqe wallaala. Harka duwwaan hafe maatii koo kadhachuun jalqabe. Dhiirri hedduus natti seenee narraa nyaateera. Jireenyi dhugaa natti fakkaatee gowwoomfameen harka dhiira hedduutti kufeen maallaqa koo bitteense. Waan tokkollee mataa koof hin bananne. Erga abbaa manaa koorraan adda ba'ee booda maatiin koo hundinuu ulfina koo gara salphinaatti jijjiiranii kaleessa adda bahillee jechuun kan narratti dhaadaa turan har'a ilkaan isaaniitiin natti kolfu. Argatanii dhabuu heerumanii hiikuu nama haa
oolchu keessumaa akka kee ta'urraa jechuun afaan bunatti dhuganii na godhan. Dhabeen maatiin koollee waan xiqqoo natti ergan komii fi laayyootiin ta'uu jalqabe. Dhumarratti jireenya hin taane waan hin bareef meeshaa mana keessaa gurgureen daa'ima koo haadha kiyyaan akka barbaadde godhi jedheen gara biyya hambaatti godaan. Jilbatti kufee dhiifama na gaafatee boo'ee daa'ima koo abbaa maleen guddisiin qabeenya noradhis hin bittiinsiin jedhee otoo na kadhatu jaarsillee imimmaan dhiira akkanaa eessattiyyuu sin dhiisu otoo naan jedhanii dhiisee darbuun koo mirga koo anatu dhugaa qaba dhiirri akkana goonaan gaa'ela biran darbamu jedhee dhaabbachuun koo isa booddee isarraa adda baheen dhiira hedduu waliin sagaagaluun naaf hin oolle isa duras dhiira biraa waliin sagaagalaa akkan turre icciitiinsaa karaa ani baneen deebisee baanaan dhiifama gochuu dadhabeen rakkina gidiraan arge. Dhumarratti biyya hambaa ba'een jiraachuu jalqabe. Abbaan manaan koo yeroo waggaa hin guunne keessatti gaa'ela dhaabbate. Har'allee ana caalaa daa'ima isaa isatu gargaara. Gara biyyaa yoo dhaqus otoo hin dubbisiin hin deebi'u. Wanta hundumaa isatu guutaaf maatiin koo har'allee isa jaallatu. Garuu inni gaa'ela dhaabbateera. Ani garuu gogee nafe. Kushinaa biyya Arabaatti namaaf dhiifama gochuu dhiisuun koo mataa koofillee dhiifaman dhabe. Yaada gaarii, ilaalcha gaarii nama qabu. Kaleessa keessa hanga har'aatti of dhukkubsaan jiraadha. Reyoonni koo gaa'ela isaanii keessa jiru. Ana waliin illee dubbachuun barbaadan ishee nagaa dabalate. Ati bar afaan kee dubbattee nama dubbachiista. Nama dogongorsitanaa jedhu. Otuun dhalan qabuun ta'ee lubbuu ofii balleessu nanaaf har'a boqonnaadha. Garuu tarii borummoo maaltu dhufa jedheen bor eegaan jira. Gara biyyaattis galuun barbaadu. Jireenyumti kushinaa mana Arabaa kun dahoonaaf ta'eera. Sooshaal miidiyaarra hin jiru. Suurri koo mul'atu. Jireenya namaa laaleen inaafaa gubachaa bifa kana baadheen ukkaamameen jiraadha. Dhaamsi koo waa'ee keessan, waa'ee mana keessanii, riyaa keessanitti miti. Mataa keessanitti iyyuu deebitanii haasa'ina. Argadhaas dhabaas, milkaa'aas milkaa'uu baadhaas, ka'aas kufaas namatti ni miina. Jireenya mataa keessaniif qofa jiraadha. Nama gargaaru yoo barbaaddan immoo daangaa itti godhaa. Gaa'illi amanamoo isin isaaf taatan karaa ittiin harka keessan keessaa ba'uu hin beektani. Jaalallillee akkanuma. Ana obboleetii keessan biyya hambaarraati. Laphee dhiifamaa jireenya koo keessatti qabaachuu dhiisuu koof na of kolchaa. Isin immoo otoo yeroon hin darbiin laphee dhiifamaa isa isin balleesseef imimmaan dhugaa fuuldura keessanitti buuseef dhiifama godhaa. Inni jiraachaa jira. Ani garuu jiraachaa hin jiru. Ulfaadhaa. Nagaatti galatoomaa.